English. Welcome to Oral English. Kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraa fagaannee adeemnu. Maaliif dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf Oral English as jira. So far, are you with me so far? Hanga ammaatti ana waliin jirtaa? And be remind, yaadatti qabadhu yookiis sirriitti yaadadhu. Reveal that he's not interested. This reveal that he's not interested. Kun kan inni argisiisu. Arrammoo jechoota mana barnootaa keessatti baay'inaan fayyadamnu ni ilaalla. Are you with me so far? Are you with me so far? Hanga ammaatti ana waliin jirtaa? Hanga ammaatti na waliin jirtaa? Jechuu yoo barbaanne are you with me so far? Jechuu dandeenyaa jechuudha. Isuma kanaa pluraalii yoo ta'e kana jechuun namoota baay'eetiin ana waliin jirtu jechuu yoo barbaannes are you with me so far? Jennaa jechuudha. Tokkuma wanti jijjiiramu hin jiru. Leave it. Leave it. Dhiisi yookaan dhiisaa jechuu yoo barbaanne leave it. Leave it jechuu dandeenyaa jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin nama tokkoon ni jajjabaattaa? Ni jajjabaattaa jechuu yoo barbaanne maal akka jennu koomentii jala naaf kaa'aa. Ni jajjabaattaa jechuu yoo barbaanne maal akka jennu afaan Ingiliffaan koomentii jala naaf kaa'aa. Have you visited Dirreedawaa yet? Have you visited Dirreedawaa yet? Hanga ammaatti Dirreedawaa daawwattee beektaa jechuu yoo barbaanne yookiis Dirreedawaa deemtee beektaa jechuu yoo barbaanne akka kana jennaa jechuudha. Have you eaten your lunch? Have you eaten your lunch? Laaqana kee nyaatteettaa yookiis laaqana nyaatteettaa jennee nama tokko gaafachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jennee gaafachuu hin dandeenyaa jechuudha. Have you won the game? Have you won the game? Tapha wayii otoo namni taphatu argineera. So taphicha mo'atteettaa jennee nuyi gaafachuu yoo barbaanne have you won the game? Have you won the game? Jennee afaan Ingiliffaatiin gaafachuu ni dandeenyaa jechuudha. Kanaaf walii galatti gochoota present perfect ta'an present perfect tensetiin yookaan hinnaa kanaatiin kan ibsaman haasa'uu yoo barbaannu have plus subjectii yeroo baay'ee nama tokko nama second person ifaan haasofnu yoo ta'e iyyuu fayyadamna plus verb 3 fayyadamna jechuudha. Verb 3 yookiin part participle verbi sana fayyadamna jechuudha. Shall I erase it? Shall I erase it? Balleessuu yookiis balleessuu ni danda'a. Waan tokko barreeffameera yoo ta'e sana balleessuu ni danda'a jechuu barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Skip it. Skip it. Irra darbi yookiin bira darbi jechuu barbaannes skip it jechuu dandeenya jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Give attention. Give attention. Sirriitti hordofi yookiin sirriitti caqasi jechuu barbaanne give attention. Give attention jechuu dandeenya jechuudha. Kana jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Be remind. Be remind. Yaadatti qabadhu yookiis sirriitti yaadadhu jechuu yoo barbaanne wanta murteessaa ta'e tokko be remind jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf be remind that it is crucial. Be remind that it is crucial. Baay'ee barbaachisaa akka ta'e yaadatti qabadhu jennee nama tokkotti himuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. It is revealed. It is revealed. Agarsiifameera, mul'ateera jechuu yoo barbaanne it is revealed jechuu ni dandeenya jechuudha. This revealed that kun kan inni argisiisu wanti tokko ta'eera. So gocha sana irratti dhaabbanne kun kana argisiisaa sun sana agarsiisaa jechuu barbaanne this revealed that
jechuun kun kan inni argisiisu, kun kan inni argisiisu jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf this revealed that he's not interested. This revealed that he's not interested. Kun kan inni argisiisu namoota ta'e waliin waa ta'etu haasaa jirruuti. Namni ta'e wayii fedha akka hin qabne argisiiseera yoo ta'e kun akka inni fedha hin qabne argisiisaa jennee afaan Ingiliffaan haasa'uu yoo barbaanne this revealed that he's not interested. Akka inni fedha hin qabne argisiisa kuni jechaa jirraa jechuudha. This revealed that he's not English, oral, English, oral. I swear. Wanna tokko baay'ee itti walii galle yookiin baay'ee amannee nan kakadha jechuu yoo barbaanne I swear jechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee itti amanneerra jechuudha wanticha. Fakkeenyaaf I swear that he is here. I swear that he is here. Nan kakadha asuma jira. Inni asuma jira yookiin as jira abaluun jechuu yoo barbaanne kana jechuu dandeenya jechuudha. Kabra I swear that you haven't done yet. I swear that you haven't done yet. Nan kakadha hagayoonaati hin xumurre. Ati hagayoonaa hin xumurre nan kakadha jechuu barbaanne immoo akka kana jennaa jechuudha. Kanaaf wanticha itti baay'ee amannee akka kanadha jennee abaluun as hin jiru, abaluun jira, akkas gooteetta, akkanan goone nan kakadha jechuu barbaanne I swear that jennee waan barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. I hope for jedheen abdadha. Akka kana ta'a jedheen abdii akkasii qaba jechuu barbaanne immoo I hope for jechuu dandeenya jechuudha. Alaallu fakkeenyaaf I hope for a brighter tomorrow. I hope for a brighter tomorrow. Boriin koo yookiin fuuldurri koo ifaadha jedheen abdadha jechuu barbaanne akka kana jennaa jechuudha. Kabra I hope for success in my endeavors. I hope for success in my endeavors. Carraaqii kana keessatti nan milkaa'a jedheen abdadha. Carraaqiin koo kun akka na milkeessu nan abdadha jechuu barbaanne akka kana jechuu dandeenya jechuudha. So I hope for jennee kun abdii qabaachuu keenya jechuun immoo jedheen abdadha isa jedhu bakka bu'aa. So kana fayyadamnee wanta jechuu barbaanne immoo itti fufnee galchinee akka kana jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni karaa biraan how's the day oolmaan akkamii akkam ture jennee nama tokko gaafachuu barbaanne how's the day jechuu dandeenya jechuudha. Isuma kana immoo how's fayyadamnee bakka biraa gaafachuu barbaanne how's the life jireenya akkamii jiruuf jireenya akkamii jennee yeroo baay'ee namanii gaafanna. So how's the life jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu dandeenya jechuudha. Omaan jedhu jireenya yookiis omaan jedhu oolmaan jechuu barbaanne immoo not too bad jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun omaan jedhu isa jedhudha jechuudha. See you later booda wal agarraa jechuu barbaanne booda wal agarraa jennee nama tokko wajjin yeroo gargar ba'aa jiru booddee wal agarra jechuudha barbaanne see you later jechuu dandeenya jechuudha. Have a nice day guyyaa gaarii siif haa ta'u yookaan guyyaa gaarii qabaadhu jechuu barbaanne nama tokkootiin have a nice day jechuu dandeenya jechuudha. Guyyaa gaarii siif haa ta'u yookiin guyyaa gaarii qabaadhu. Bon voyage imala gaarii karaa gaarii siif haa ta'u jechuu barbaanne nama tokkootiin bon voyage jechuu dandeenya jechuudha. Alright.